حيا شمار كفوني كبجمتوتا في جلاتمتوتا إلمان أورومو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرى جرتو كم فيا كسني بقى جراتني بقى ربين أراد سنقسني جرون تكسنو هردوس amantaa muslimaa hundaan bakka gartee ramadaanaa kana nasi ramadaanaa kana warra gartee dalagate keerii waan jiini hun qabu argatu rabbiin waa taasisu rabbii gartee warra jaalalaaf tokkummaan waan qabu irraa sadaqatee miskiina gaaree waan ibaadaa jiini kun qabu argatu rabbiin waa taasisu inshaallah mee appilikeeshinii bareedaa tokko isin qabadhee dhufee jira keessattuu namoonni Saudi Arabiyaa keessatti iimoo hin dalanneef shabakaa zeenii fakkeenyammaa kan akka moobaayilii fayyadamna yeroo gara jaajamoo torba saddeet nu ga'ee jira. Kanaaf imoo kenna waan nuun dalaineef shabakaa keenyas akka gawwii godhee nuun dalaguuf appilikeeshinii kan isin qabadhee dhufee jira. Appilikeeshinichi baay'ee bareedaadha. Kanaaf warri zeenirra qabda zeenirra kan soora irratti ni dalagaa. Kanaaf nafaana bu'aa isin na hordofaa isiniin jedha. Warroonni yuutuuba kiyyaaf haaraa taatan seenaa subscribe godhaa maatiin godhadhaa isiniin jedha. Boleeyyan musliimaa hundi keessanuu ilmaan Oromoo akkasumas jaalatu hundaa kabajamtoota hundi keessanuu yuutuuba kiyyaa Fatiin Kabaalee jedha. Kunoo isa kana seenaa subscribe godhaa guddisaa isiniin jedha gara ilmaan Oromoo hundi keessanuu. Kanaaf mi'a amma kallattii man gara barumsa keenyatti irraa appilikeeshinii kana faana bu'aan hordofaa isiniin jedha. Kun appilikeeshiniin isa kana jalqaba jechuudha. Appilikeeshinii kana dhiifama Palaastorii keessa argatanii jechuudha. Palaastorii keessa argattanii isin agarsiisa. Bolt net VIP ka jiru isa kana jechuudha. Appilikeeshinii kana isa kana Bolt net VIP jedha. Isa kana seenaa buufadhaa isiniin jedha. Ammas yuutuuba kiyya jala isinii kaa'a. Fakkeenya barumsa isin dura isinii fakkeenya gadi dhiise. Fakkeenya kanaa fudhannu isuma kana. Amma fakkeenya as tuuxanii bakka tana tuuxanii as jala isinii kaa liinkiin isaa kunooti. Linkii appilikeeshinii isa kana inni lammaffaa immoo jala garuu telegiraama kiyya jechuudha. Kile seenaa no hordofaa isiniin jedha ilmaan Oromoo hundi keessanuu subscribe godhaa maatiin godhadhaa isiniin jedha. Amma gara barumsatti haa dabarru. Appilikeeshinii isa kana meessa inni hojumaan haa ilaallu. Appilikeeshinii kuni wanni inni nu gaafatu appilikeeshinii kun wanni nu gaafatu maqaa Facebook keenyaatii fi paaspoortii keenya. Paaspoortii Google yaa ta'u kan Google hin banattan Palaastorii hin banattan yookaan Facebook walitti ta'a. Isa san paaspoortii Google itti guutan. Ani amma maqaa Facebook yaa itti guutu. Ani yeroo sabaati. Kun isa kana isa lammaffaa kanatti paaspoortii keessan guutan jechuudha. Paaspoortii keessan. Kun haala kanaan paaspoortii kiyyatti guutee jira. Isa lammaffaa kana dhaynu bakka jalaa kana bita dhufne zeenii irra cuqaafna. Zeenii isa kana isa jalaa kana tuyne jechuudha. Isa lammataa kana deebine isa tokkoffara jira miila lammaffaa kana irra gad deebine jechuudha. Lammaffaa gad deebina hin cuqaafna haala salphaadhaan amma xumuramee jira. Maqaa keessanitti guuttanii paaspoortii keessanitti guutattanii isa lammaffaa kana zeenii irra keentanii isa kaallee seentanii isa lammaffaa irra keentanii haala salphaadhaan kun amma akkaataan dalagu isin agarsiisa. Nafaana bu'aa isiniin jedha. Eekoon obsa. Kiroos dalagee jira jechuudha. Haala kanaan dalagee jira. Qulfiin isaa nuu bahee jira gubbarratti kunooti. Qulfiin isaa kunooti dalagaa jira jechuudha. Fakkeenya immoo seennee ilaallume amma. Sagalee waamaa jira. Haala kanaan dalagee jira jechuudha. Awwalaan naan dalagaa hin jiru. Kanaan dalagee jira jechuudha. Kanaaf seenaa buufadhaa itti fayyadamaa isin gama Oromoo hundi keessanuu haala salphaadhaan dalagaa. Kanaaf waan namatti ulfaatu miti.
Kanaaf seenaa subscribe godhadhaa nu guddisaa yaada keessan nu barreessaa like share godhaa isiniin jedha hundi keessanuu.